Yeroo harki namaa namatti qannase, yeroo harki namaa namatti qallate hundumatu namatti roorrisa. Har'as bulanii borus oolanii wanta hedduu dhaga'u argu, wanta baratames ta'uu baatu hedduu nama gaddisiisa. Ashama harka fuudhee akka mooltanii kabajamtoota hordoftoota waliiftu. Egaa viidiyoon arra guyyaa irra qabadhee dhufee waanuma walumaan ilaallu egaa sooshaal miidiyaa kanarra waan deddeebi'uudha. Wanta gaarii ta'ee miti garuu namni barumsa irraa baratama wanta jedhamudha jechuudha. Wanti nani qabadhee deebi'ee akkuma agartan kana obboleettii teenya biyya baqaa akkuma keenyatti dararamtee dadhabdee dafqitee hojjettu egaa abbaa manaa ishiitiin wanta ta'amaa jiru wanta miidiyaa irratti hundumti keenya yoo argaa turreedha. Inni kuni maal irraan ka'ee akkasumas immoo gochi kun inni gochaa jiru kun sirriidha. Namni jalqabuma gaafa maatii isaatirraa ba'uu hojjennee jijjiiramuu fedha. Dhufee gaafa biyya keessa yookaan biyya hambaa keessa ga'ummoo wantoota adda addaati kan inni dalagu yookaan immoo kan inni raawwatu jechuudha. Namni kun jaalatees ta'uu danda'a osoo hin jaalatinis ta'uu mala. Erga walitti makamanii gaa namni tokko biddeen amma walitti makee waliin jiraatu gaafa biddeen sun adda baas immoo adda ba'u wanti ittiin nama doorsisu wanti immoo akkasitti lubbuu namaatirraa nama ga'u hin jiru. Osoo hin ta'in dura tana akeekkachiisa gochuun yookaan immoo of eeggannoo gochuun waanuma jiru ture. Erga ta'ee booda immoo gara furmaatatti malee boo'uu gadduun hin barbaachisuudha. Innis immoo abbaa manaa jedheetoo haadha manaatii jedhee erga ilmoo tokko irraa qabaate akka yaada nama tokkootitti akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti seeraan haa gaafatamu yookaan immoo nama itti beeku tokkoon rakkoo maaliif akkana godhe. Namni kun qarshii abdatee yookaan immoo qarshii barbaadetti jalqabaa yookaan ishiitti dhufe waan akkasii ibsa kun maaliif ishiin amma gaafa dubbattu qarshii na ergennaan andidee kottu galennaan andidee kanaaf suuraa kiyyaan isa waliin jiraachaa ture akkas na godhee jettee kan dubbattudha. Innis immoo TikTok isaati irratti suurota adda addaa gadhiisaa jira. Kanaaf kun egaa jalqabumaayyuu jaalalli kun jaalala dhugaa osoo hin ta'in jaalala birriiti jedhee natti mul'ate. Inni dhugaan jirus immoo kanuma maaliif jaalala birriiti malee jaalala dhugaa osoo jaalala dhugaa ta'e dhiiga irraa qaba ilmoo isaati irraa qaba haadha manaa yakkamtus bareeddus akkasuma godhu ture. Mee walumaan ilaallaa viidiyoo obboleettii teenya hundumti keessanuu argitan viidiyoo namni TikTokii guddaa qabu viidiyoo irratti naaquba maatiin kiyya nabii obboleewwan kiyya annas salphadhaa boru maalan ta'a isa jedhu bu'aa jirtu teenya. Ani akka nama dhuunfaa tokkootti wanti kun gara maatiin beeku gara nikaa seera qabeessan yoo wal hidhatanii rakkinni yookaan immoo gaafiin kan isaatiin wanta shirra maaliif dubartiin eegansa dubartiin takka safuu wanti silaa nama barbaadu wanta silaa miidiyaa irratti ba'uu hin barbaane tokko dubartiin ba'uun safuu cabsaa. Kanammoo namni gaafa warri keenya dubartiin takka baasheetitti uffata Oromooti yarra viidiyoo kana biratti jaarsa isheetitti garagartee arra viidiyoo takkitti kana keessatti waa kudhaniin haasa'a. Kanaafuu ishiinis abbaa manaa kiyyaa abbaa nikaa ilmoo namaati nama halaala rageeffannee kan walitti dhufneedha jettee abbaa manaa keessatti kun hundumtuu gaa namni bultii keessa jiru waan hubatu erga dafa tokko ta'anii erga isaan foon tokko ta'anitti gaa obsa garuu warra fixadhe shakkii tokko malee daa'imni jiraanna godhaa jira mana namaa keessa waa'ee naa godha inni garuu qaruunaan jedha taa'ee mucaa rabbi siyaa qaruunaan jedha hammeenyummaa keessa ishee lammaffaa osoo ishiin jirtu osoo ishiin qullaa viidiyoo kana bilbilli namni ilaala bilbilli sadaffaa akkasumatti ammoo nama miila hin qabne harka hin qabne ilaalee obsa dhaqeetumaa yeroo mashiin nagaa viidiyoo kana ishii waraabuun yoo obsaan namni gatanii saalfii tokko jechuudha. Inni aanu durmaatu birrii ilaaletti waan jedhuleen argamu argannaa ishii san haga ishiin harka qabdu ilaaletti siqe malee namummaa ishiin jaalate malee uummanni arabaan nurraa deemu dalagaa daa'ima wajjin hin dandeenye ammoo fedhee yoo jaalate ammoo fedhee yoo icciitii ishii hin baasu na eebbisaa du'aa na godha icciitii dhirsaan miti jechuun gaa rabbi tokkicha qofatu beeka amma beekamutu kan amma jedhamutu rabbi tokkicha beeka icciitii jaarsa jaartii innarra sooshaal miidiyaa irratti gadi baasuun isaa seeraan alaadha.
ammas immoo iyyuu irra deebi'ee immoo dubbii dhibboo waan dubbachuu barbaadu Rakkoon nama obboleewwan mudate koo isin warra mudatu biyya wallahi hambaa keessa ijoollee. jirtanii hin xaarrannaa Wanni na hin mudate nyaanna isin hin mudatu dhugnaa maatii wallahi. keenya Ho'a kana jijjiiraa keessatti jireenya daa'ima gaarii kana wajjin jiraannaa maxaba hin keessa fooyyofna taa'aa jettanii jira, warra dalagaa biyya jira. hambaatitti baqattan akka Nin kiyya galchalee akka jeenaa ta'uu biyya didee jira baqaa waan keessa ayyaadinaa jirtanii ta'uu didee jira obsa waan karaa rabbii malee of waan qabaa ilmi namaa jeen waggaa taatu. lama waggaa sadii amma kaayyoo keessa Ani biyyaa silaa akka baatanii kootitiin biyyaatti qaafan galche deebi'aa garuu bas maatii naaf hin taane. keessan maatii isin guddisee Ilma. wanta meeqan isee arraan isin ga'e Du'aa biyyaan manaa baay'ee godha. isin erge kana Inni bas. isaan gammachiisaa galaa ta'u bakka wanti inuma Obsa amma fixadhe bas. Wal obsa ni qaba ture. Obsa bira taree ijoolleen keenya akkanarratti na arganii haati ilmootu nu dalagachaa jirti jedhanii hojii dalagataniif jechuudha. bultiin onlaayinii irraa Isaan bultiin sooshaal jajjabeessaan miidiyaa ture sooshaal jechuudha. miidiyaa irratti Isin galee bultiin akka isaan onlaayinii arganii onlaayinii jabaataniif. irratti dhuma Baadhadhee viidiyoolee obboleewwan hojjedhe. koo bakka Garuu dammaqaa amma obsa hirriba fixadhe. keessaa ka'aa of baraa Amma dadhabee namni bakka kamiyyuu mucaan namni gizee hirriba wati natti wajjin dhiisu jirtu haadha dalagaa natti manaatii dhiisu jedhee iyyaa daa'ima. sin kabanye har'a Nama immoo akkaataa gaafa wallaalee. harkaa dhabummaa kee ofii isaatii gadee si harkaa Dalaga irraa dhabummaa isaa galnaan beeku jechuu jiran deebii nurraa naan jechuu jiran. hammeenyummaatti niitii dhiiga irraa Gattaa qabu haadha manaa kalli daa'ima isaa dalaga irraa qabu deemnaan deebisee jechuu suura jiranii ishee akkana kalaasee godhu suura ishee agartanii qullaa du'aa itti hinaa baasu godha. jechuun kun namummaa miti. Inshaallah yoo deemallee deeme. Kanaafuu hundumti keessanuu ga'anii kana jedhe dubbachuu hin danda'u. Tokkoffaa ijoolleen dhiiraa barumsa amma tokko ijoollee shamarranii barumsa guddaa kanarraa argatu jedhee tana yaada. Kana yaa ijoollee keenya natti callisina yaa qeerroo Oromoo dhiiraaf dhalaan keessa natti callisina na bira dhaabbadha. Biyya namaa keessa sammuun kiyya na nyaatame daa'ima wajjin isa waliin galaas waliin taane yoo na dhiise yoo maaliif suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa walii gadi deema Oromoo qeerroowwan Oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira Arsiin Harargeen Jimmaa baay'ee jirtanii inni maan taphataan intala Oromoo takka obboleettii keessa le'anii maaliif na taphata narraa tiktookii isaa naa guba akka qullaa naga dillakkisne osoo qeerroon Oromoo meeqaan tak jirtu Harargee Arsii Jimmaan jirtu beekaan meeqa osoo jiru nama kiyya qullaa akka namni nan agarree Oromoo hadaraa isinitti iyyaa jira hadaraa an obboleettii teessan tarabbiiti akka nafni kiyya qullaa nan mul'anne Oromoo an intala muslimaati bakka akka nam tokko itti heerume jaartiidha akkana na godha jedhee yaanne gaafsanillee osoo birraa dhorbu waa meeqa godha namtichi san jawwaalaan jechuudha.